Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Kam jirtan isinin jenna har'akaa kunoo kanatti sa'aadaatu wajjin fataa zana jedhaa jirra. Asitti sagaleen baay'ee waan jiruuf sanii fi amma bakka sagaleen jirattiin isinii haasaa jiran isinin jedha obboleeyyan kiyya. Karaasaa jirra baay'ee sagaleen nama dhageessa. Asitti immoo kun istiidiyoo ishee karoo beellee dhaayinee hajaaf dhaayinee. Isallee waraabanneen isinin jenna obboleeyyan kiyya warri roobee jirtanii ijoollee roobee jirra jedhan isinin jenna. Akkasii obboleeyyan kiyya achi istiidiyoo isaanii hajaaf dhaayinee mana kitaaba qabanii maashaallah waa hedduu hojjetanii isinin jenna achillee tutturree. Akkasii obboleeyyan kiyya akkam jirtanii warri roobeen baay'ee namatti tolti maashaallah. Warri biyya namaa jirtan warri biyya keessa yaadda rabbi nagayaan itti sinaa galchu isinin jenna. Ka obboleeyyan keenya Hamzaa akka jedhamu safarri kuni akkas isinin jenna obboleewwan. Nutti hin tolle achitti sagalee isinii waraabuuf beeytanii baay'ee sagalee garagaraatu jira. Sagaleen nama jeeqaa saniif isinii waraabuu dinnoosan akkas isinin jenna. Asitti illee yaane kunoo alaallee waraabni kunoo ammoo deemaa jirra. Wallahi baay'ee namatti mijatu beeytanii namni nama laalaa nama saalfachiisaa gisee ala keessa deemanii kaameraa ol qabnaan namni bakka isin laala. Asitti immoo sa'aadaan afoo deemaa jirti. Bishaan bituuf biraa goree nagattee tiriin deemaa jirti kinoo baaleen teetii keessa bashannanii jettee roobeen. Akkas isinin jenna obboleeyyan keenya. Viidiyoo keenya garuu baay'ee nu ilaalaan jirtanii sirriitti nu ilaalaa dhugaa rabbi isinin jenna obboleeyyan keenya. Qimamoota mana madaamii isinillee rabbiin wallaahi ciqicidhii madaamii jalaa ulfaatina hojii isii jalaa rabbiin isinaa baasu isinin jenna. Akkas asitti illee kunoo buna dhugaa fooqii irra teennee gadi isinii waraabaa jirra. Akkas isinin jenna obboleeyyan keenya. Maaliif achitti nutti hin mijannee baay'ee sagalee garagaraatu jira. Sagalee makiinaa wacaa bakka sagaleen keenya inumaayyuu hin dhaga'amu. Saniif bakka yeroo sanii sagaleedhaan waraabuu hin dandeenye isinin jenna obboleeyyan keenya. Viidiyoo keenya nu ilaalaa haga dhumaatitti. Roobeen tana fakkaatti kunoo asitti immoo buna dhugaarraa buna ajajanne haadhu inullee isinin jenna. Yoo sangaruu sagaleen keenya gonkuma hin dhaga'amuun isinin jenna. Asitti illee kunoo waa nyaataa waa dhugaa jirra. Akkasi kaasa aadaan amma nan taa'uu gadi na baastu malee jedhaani. Ilaalka asitti bakka kanatti akkas jedhaa jirti isin ganna baastu malee naan jetti micattiin tuni waciin na ajjeestee jedhaa jirti. Mana taa'uu fi dideeka aadaan na hidhuu malee uumaan hafne. Sababni illee roobeen baay'ee namatti tolti isinii jenna obboleeyyan keenya. Akkasii wallaahi warri nu daawwattan galatoomaa isinin jenna dhugaa. Koomentii wanteessam koomentii babbareedduu tanama bohaarsiistu tanama bashannansiistu isinin jenna obboleeyyan keenya. Ka akkasii dhugaa rabbi maal isinin jenna ree. Yaa silaa kana caalaa isinii waraabna ture baay'ee namatti hin tolu beeytanii. Yoo isin bilbila ol qabdan namni isinuma laalaa bakka sheemin nama qaba dhugaa. Sheemin nama qaba. Akka biyya namaa san kaameraa ol qabdanii waraabuu maal jechuun nama saalfachiisa bakka. Nama gugurdaa fa'aa kunoo kararra yoo deeman yoo nama laalan isin saalfachiisa. Akkas isinin jenna obboleeyyan keenya. Sitti immoo kunoo nyaataarraa haa nyaannullee isinin jenne garuu sagaleen keenya dhageessisu maal bu'aa qabare. Akkas isinin jenna obboleeyyan keenya. Ka waan barbaadan nu gaafadhaa waan barbaadan iyyaafadhaa isinii deebisuuf qophiidhaan isinin jenna. Akkasi ka obboleeyyan keenya. Gaafillee warri nu gaafattan jirtanii gaafii keessanillee isinin deebisne inshaallah. Nutti mijanne isin yoo nutti mijate isinii deebisna. Akkasi obboleeyyan keenya. Sagaleen kiyya qufan naqabe baay'isee hin dhaga'amu.
qofaan na ukkaamsee isiniin jedha. Asitti immoo kun piizzaa nyaataa jira. Bilaa fi anuun jedha achumaani. Akkas isiniin jenna obboleeyyan keenya kaa qofaan ukkaamsee na qabe dhugaa sagaleen man kiyya haga dhagamuun beekoo dhagamuullee baate dhiifaman isiniin jedha. Homaa gochuu hin dandeenye. Amma gisee roobaa fi ho'a ol keessa yeroo ta'u kana kaa qofaan baay'ee rakkisaadha. Akkasii share like subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jenna obboleeyyan keenya. Nu jajjabeessaa nu guddisaa nu biran darbinaa nu laalaa nun tuffatinaan isiniin jenna. Akkasii kamaan isiniin jenna ree isinuu beeytanii garabbii warri hagammaa subscribe nu gootanillee galatoomaa kuwwanillee warri argitan bira hin kutina subscribe godhaatii nu laalaa like nu godhaa share nu godhaa yaada babbareedaa nu barreessaa jajjabaadhaa nuun jedhaa isin cinaa jirraa nuun jedhaatii haamilee nutti horaa isiniin jenna. Akkasii obboleeyyan keenya waan hafe immoo kaa yeroo itti aanu isinii waraabna waan barbaaddan waan isinitti tole asitti illee kaa sa'adii jelleen kun isinitti haasaa jirti garuu sagaleen isin dhagamu sagaleen waan hin dhagamneef homaa gochuu hin dandeenye isiniin jenna dhiifamaa nurraa ta'aadha. Akkasii obboleeyyan keenya haga viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti nagayaan nu turaan isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu isiniin jenna.